akkaataa shoorbaa fooniin wal make yookiin ammoo isa qiqqilii jedhaniini ni beekaa fi miti ibiddarratti karaa salphaa ta'ee fi haala salphaa ta'een mana keenya keessatti hojjetamnee itti fayyadamuu dandeenya. Namootiin beeytanillee yaadannoo kan hin beekne ammoo tuyyuu barnoota irra caala jechuudha. Biyya keenya keessatti karaan ibiddaan ittiin hojjetamu nama biyya namaa turee dhufee fi baay'ee ulfaataa itti fakkaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jalqaba irratti hundi keessanuu amantii kutaan osoo waliin qoodin ashama marka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Viidiyoo waraabuufillee hin yaadne garuu namatu iyyuu maaliif yoo viidiyoo waraabdee yeroo hunda isa kana yeroo hojjettu viidiyoo waraabii haa waraabduu yaadaa naan jedhani. Akkuma argaa jirtan jalqaba irratti jechuudha zayitii erga distii kiyyatti godhadhee jedhe distiin kun hadiida. Distiileen sababa ramadaanaa hadiidni ka gurra qabu baay'ee dhufe jechuudha. Kakuma 8 jira, kakuma 5 jira, sadarkaadhaan ka shoorbaa akkasuma immoo kan qiqqilii tahee kan waan barbaadan itti hojjetachuu dandeessanii ittoolee adda addaa diimas tahee ayyaanaaf yookiin iida adda addaa sababeeffachuun warree amantii biraa qabdanillee ayyaanaaf. Kanaaf akkuma argaa jirtan kanatti maasha Allah tabaarakallah raayaa isiniin jedha. Haaluma argaa jirtanii erga ibidda keeyya qabsiifadhee geessee jedhee tartiiba isaa isinitti himuu barbaada. Tokkoffaa irratti ibidda erga qabsiisee distii kiyya dhiqadhee irra kaa'ee distiin oo'ee jedhee zayitii xiqqishoo isiitti godhe. Maaliif jennaan fooniin hojjetaa jirra waan ta'eef zayitiin baay'ee nu barbaachisu. Akka timaatimii fi qullubbii nu jalaan waliin qabannee fi timaatimii fi qullubbii qofa itti godhadhe jechuudha jalqaba irratti. Garuu ammoo tuyyuu namootiin barbaadanii akka feetanitti hojjechuu dandeessan. Karaa kanaan yoo hojjettanii jettan bareedaa taha. Timaatimii gubatee du'aa jechuudha. San qofa osoo hin tahin qaaran nu barbaachisa. Ammoo jechuudha akka daaqatitti yookiin ammoo tuyyuu mukallalaatitti timaatimii qaaraa fi qullubbii yoo walitti tumtanillee baay'ee xaama bareedaa isaa kennaafi jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga timaatimii fi akkuma argaa jirtan kana ammoo tuyyuu maasha Allah qullubbiin walitti xaama kennan yookiin ammoo naaf xabbafamaniif ammoo shunkurtii bakka gorod yookiin ammoo tuyyuu akkanattillee bakka afurittillee baaftanii itti godhuu dandeettan. Garuu ani akka sirriitti guutumaan guututti wanni shunkurtii jedhamu keessa hin jiraanne hundi shoorbaa ta'utti hojjetaa jira jechuudha. Ibidda argaa jirtanii maasha Allah jedha. Asis shunkurtiidha. Asitti qaaraan kun marti maali jechuun keessaniin oolu shoorbaa kanaaf yookiin ammoo tiyyuu walumaa galatti qiqqilii isa jedhamuu fi dirqama isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Manaa fi qaama kennaallee faayidaa guddaa waan qabateef namni qufaan qabee namni qorra oo'aa bowwoo akkasuma immoo dhukkuba tiivis ta'ee dhukkubeelee adda addaa akkasuma dhukkuba busaa taayifoodii taayifasii maal jedhanii kana hunda furmaata isaati yookiin ammoo tuyyuu baay'ee nama fayyada. Isa qofa doon ta'in namni fayyaa qabullee namni fayyaa hin qabnellee maaltu sirra dhukkuba dhibamallee jechuun keessaniin oolu dhibama osoo hin ta'in alhamdulillahi rabbil alamin icciitii manaa guutullee ibsuun gaarii miti haa ta'u ani qophii wayii qaba. Isa qofa doon ta'in waan biraallee waan hojjedheef isa kana namumatuyyuu mee gadhiisi YouTube irratti naan jennaan hin gadhiisee malee hin qabaafillee miti hin danda'aafillee miti hin qabus alhamdulillah qabaatan rabbii haqaati ka danda'ullee waan hunda rabbii haqaati. Haa ta'u erga karaa salphaa ibiddaan ofii kiyyaa hojjetaa jiraadhe namoota ibiddaan yoo gale akkamitti amma ijoolleen baay'een isaanii jechuudha ka biyya arabaa jiran mannaan jirani yaa umurazaanii nu bar ibiddaan hojjannee hin dandeenyu jennee abbii murree akkamumatti atummaan ibiddaan hojjettaa maasha Allah rabbummaan hantu sirraa qabu jedhani. Kanaafi inshallah aamin isiniin jedha du'aa'ii keessanii akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha ibiddaan hojjechuun of amansiisuu qofa gaafata waan addaatiin fi wama duraan biyya keenya keessatti beeynu. Haa ta'u malee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jabinna isin barbaachisa. Qoraaniin nama falaqee beeku isin barbaachisa. Asitti ilaala midijaa irraa distiin harkaa kufuuf taate muruun barbaanne viidiyoo keessa bakka jechuun chaalenjii as keessatti adeemee jedhe hunda isaa guutuu akka argitan barbaada. Akkuma argaa jirtan kana tartiiban yookiin ammoo tuyyuu sadarkaadhaanii ergaa qopheeffadhe yookiin itti godhadhe akkuma argitan jalqaba timaatimii qullubbii itti aansee shunkurtii achi booda qaaraa itti godhadhee ka'ee erga jarri xabbifamanii akka ajaa'ibaatitti urgaan isaa maasha Allah tabaarakallah viidiyoo keessa waa urgaan mul'ataare booda sanii ammoo foon kiyyatti godhe foonillee xiqqoo xabbasee foonillee akka waan inni waddamu erga godhee jedhe sirdi
hubadhaa hirdii dhumarrallee itti gootan baay'ee irra barbaachisaa fi filatamaadha yoo hirdii qulqullina qabu hirdii manaa ta'e. Asitti ammoo tuyyuu ani xiqqoo biqilii sirri daalacha jechuun kalara keelloo yookiin ammoo tuyyuu baay'ee gara booraa akkasii hirdii waan hin jaalaniif barbaree xiqqishuu sitti godhe barbaree maankaa sukkaara yookiin maankaa bunaa ittiin qorannu sana bitanii isa tokkotti godhee jechuudha. Isin ammoo tuyyuu akka itti isinii baasu hirdii bicha isin baasaa barbaree itti godhu feetanii rakkoo tokko illee hin qabu. Kana jechuun ani sun fedhii kiyya kalarii isaa yookiin alwaana isaa yookiin bifa isaa wanna sirriitti bakka keelloo qofa akka ta'u hirdii waan hin barbaannee fi kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammoo tuyyuu osoo hirdii xiqqoo ammatti gootanii booda illee dhumarra hirdii manaa yoo tahee jedhe itti gootanii baay'ee barbaachisaadha baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Kanaaf haaluma argaa jirtan kanaan laayik illee godhaa sheer illee godhaa baay'ee isinitti tola baay'ee nama gammachiisaa hedduu namatti mi'aayaa dhandhamni isaas fayyaaf illee qaama fakkeenyaaf yoo isa dhuydanii jettan abbaan fedhe yoo qofaan qabee jedhe qofaan yoo masan irraa buqqaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan qadaadaa waliin dhayaa qadaadaa waliin dhayaa qadaadaa waliin dhayaa achi booda bishaan keenya owwaa itti godhannaa jechuudha. Bishaan itti geessina akka shoorbaaf yookiin ammoo qiqqiliif nu ta'utti jechuudha. Hubadhaa sirriitti qiqqilii foon qofallee hojjechuu dandeettanii akkasuma ammoo tuyyuu wantoota mana keenya keessa jiran maatiillee akka nama hedduu ga'utti illee itti dabaluu dandeettan ammoo faayidaaf illee tahe wantoota itti daballee hojjechuu qabnullee isin agarsiisa. Waan baay'ee ta'uu danda'a garuu ani har'aaf kan hojjetaa jiru kallattiidhumaan isin agarsiisa itti yaadillee viidiyoof qophaa'e osoo hin tahin viidiyoo waraabii baqqaa nyaata kana yeroo baay'ee namni hedduun akkasinaan jedha waan taheef waan addaa taheetii miti isinii galaa jira miti garuu karaan ani itti hojjedhuu fi akkaataan ani ibiddatti hojjedhu namatti tola maaliif jennaani anuu maasha Allah jedhee jira. Tokkoffaa irratti ibiddi foon sirriitti akka ajaa'ibaa kanatti yeroo gabaabaa keessatti bilcheessee sirriitti akka qiqqiliif yookiin ammoo tuyyuu shoorbaaf nu qaanfachiifne yookiin namatti tolu taasisa. Kasala yoo ta'e ammoo tuyyuu sa'aatii dheeraa nu fudhata. Istoofii yoo ta'e akkasii danfee ol jiguu danda'a. Ibiddi ammoo maashaallah naamusaa fi tasgabbiidhaan erga jalqaba inni danfee bishaan illee danfee jedhee booda ammootu ibidda keenya jala hirrisnaa jechuudha. Qoraan keenya qoraan lamuma jala keenya akkasuma tokko jala kaadimna adada inni bilchaatuun yaa maashaallah tabaarakallaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ifii keessanii hojjettanii osoo jechuudha argitanii erga qadaadamee sa'aa tokko booda jechuudha. Ibiddi ammoo haga inni laafaa ta'e jala isaa laalaa argitanii maashaallah tabaarakallaa. Waan kana irratti haasa'uu hin barbaanne garuu akka sirriitti hubattanii fi ifa isinii tahuu fi kana irratti sagalee isinii qabe isinillee ammoo akka laayik sabiskiraayib gootan abdiin qaba. Achi booda hagana hir'ate foon kun baay'eedha isinii galee achi booda dinnichaa fi kaarotii kiyyaa qopheeffadhee jira. Haa ta'u malee dinnichaaf kaarotii wal bira itti godhuu hin qabnu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Sababni isaa maali yaa umurazaanii yoo jettani asitti ammoo zinjibila cafacafadhee zinjibila itti godhadhee isiniin jedha. Qullubbii fi zinjibila xiqqishuu isii dhumarra jechuu osoo dinnichaaf kaarotii ittiin godhin cafacaftanii yoo itti naqxanillee baay'ee bareeda. Yeroo jalqaba qullubbii timaatimii fi qullubbii aqulaallataniillee zinjibila kukkuttanii loo keessa buuftan baay'ee bareeda. Amma kaarotii itti godhuudha gara dhumaa deemaa raabar bilchaachuudhaa fi bishaan xiqqoo garuu itti dabaluu heda'an maaliif jennaaniin foon kun baay'ee guddaa waan ta'eef ammallee foon re'ee foon hoolaa baay'ee namatti tola isa yoo hojjetan foon warii yoo ta'e immoo lafee yoo ta'e malee namatti hin tolu. Asitti kaarotii itti godhee jennaaniin ka ol danfu sun dhaabatee isiniin jedha. Kalarii isaa kanaaf yani kalarii isaa keelloo san waan hin feenee fi kalaricha akkanaa kana barbaade saniif barbaree xiqqoo itti godhee asitti zayitii osoo hin ta'in ka gubbarratti bahe maaraqiin kun maaraqii foonitii jechuudha. Maaraqii lafee maaraqii foonii isinii galaa jira miti maashaallah hin hubattan jedhee yaada. Amma kaarotiin erga bilchaatee geeffamee dinnichaa kiyyetti godhee yoo bilchaatee inni bahee jedhee galgala halkan waan ta'eef sa'aatiin dhiyeesse qophii yookiin keessummaa qaba waan ta'eef halkanii jechuudha. Irbaata nyaatanii turanii erga haasahanii geessaniin booda halkan keessaa kunoo haalaan margitan kanaan dhiyeessaa jira isiniin jedha. Geeruu yeroo kana sagalee namaa dhufadhee waraabaa jira dhugaa dubbachuuf maashaallah jedhee jira. Bilcaafiyaa rabbiin nu haasifeessu hunda kenna isin hundaayyuu rabbi fayyaa kenne isiniif haasifeessu. Mootiin viidiyoo kana jaalattan laayik sheer godhaa warri jibbitan ammoo tuyyuu laayikii qofa godhaa irraa baa sheeriin godhina.